dhaggeeffattootaaf kabajamtoota hawwituufi akka fayyaa keessanii nagumaa jirtu jawaattu nagaa wata galata waaqayyo jira isin jedha masalladoo jirtu nagaa waaqayyo tajaajilbisni hawaayyotu jecha haramoo bileetti keessan hawwin dhufeen jira cosii daqooshin gaddeen jira ta'uyyuu malee immoo maafan hordoftoota koottalla hin jedhee dhufeen jira warra mudannoon naa mudatee hiriyaa wajjiniin hojjetaa turre aan kontiraatan hojjetaa jira isheen immoo alaa dhuftee beektanii baddee hojjetti na wajjiniin turreera waan ta'eedhaaf siin shakkina waa tokko jechuudha baay'ees wajjiniin nageenya qabna waan ta'eedhaaf gonkumaa namni tokko bakka namni hojjetee akka inni itti argate beeku waan ta'eedhaaf isayyuu immoo namni biyya Oromaa hojjetee beeku waliin miidhu waan ta'eedhaaf gonkumaa sammuudhuma koo keessatti naaf yaadatamne jechuudha na garuu wanti ta'e argame waan baay'ee nama gaddisiisudha wajjiniin turreeraanii fi isheen waggaa lama keessatti isheen garuu waggaa lama caaleera anaatu dura gale mana kana na birriin innos kokaan waliin nuskinu isheenis nan nuskitu anis isin nuskun ture waluma bira kaana yoonaan illee hojii hojjetaa jiraadhe namicha harkaa isiittiin kennaan attinuma akkas ture jechuudha amantiin keenya inni caalaaniyyuu garuu har'aa utuu nani hin argini utuu maatiinis hospitaala tulan har'a maallaqa amma lafaa qabu maallaqa erguu dhiisee ofirratti qabataan jira dhangala'ee waan yaaleedhaaf jechuudha maallaqaan qabu hunduma isaayyuu inni jalaa fudhattee sokkitee bakka waan hin jedhu harkaa bade dubbachuutu nama qaanessayyuudhaan isiniin jedha keessattuu maatiin bira jiru biratti isin waliin miti bakka wanta nu haasa'anii beeku waan hin godhu birrii ji'a 8 ol qoltu kana walirra buufataa jiru na jalaa fudhattee sokkitee isiniin jedha biyya Dubbaa jechuudha waan hin godhu beeku viidiyoo kana sheerii gochuudhaan wal biraan gaggaati minaalbaata yoo qiqoo waaqayyoon ittise argachuu hin danda'a yookaan immoo isii qabuudhaaf dandeettii hin qabu sababiin isaayyuu bakkee hojjetti waan ta'eedhaaf jechuudha na waliif daddabarsaati sodaatte illee yoo dingataa naaf deebifte anis maqaasii hin balleessu waliin gagaan isin jedha fooxooshiyyoo viidiyoo kana isheen ilaaltee garaadhumallee nyaatee naannaaf deebifte utuusee miidiyaarra gadhiisu yoommoo isheen gara jabaatti ta'e nan gadhiisa maaliif anis akkuma sii dadhabee bakka boqannaa dhabee waan danuu ta'een argadhe waan ta'eedhaaf asabuu qabdee turte birriin hin argama hin badaa hin dhufa namni immoo amanamummaa fi hir'isuunsaa baay'ee nama gaddisiisan isin jedha guyyaa har'aa utuu hin bo'oon olee baay'ee tokko natti dhaga'ame bakka namni waan tokko godhachuudhaaf jedhee dadhabee yeroo inni akkas waan bilaashe ta'u baay'ee namatti dhaga'amu
sheerii waliif gochuudhaan na gargaara. Argitee yoo naaf deebifte qalbii diddiirratti waaqayyoon sodaate yoo naaf deebifte naaf deebifte. Yoo naaf deebisuu didde otoo isin hin gadhiisaa warri ishee beekanu yoo kamiyyuu ta'e hin himanu garuu utuma ishee beekanii garuu tokko hin dhabu jechuudha. Kanaafiyyuu kanan isiniin jedha. Isinin jaalladha, isinin kabajaa. Waliin gagaa viidiyoo kana naaf barbaada. Isinin jedha itti dadhabee galgala ganama boqonnaatu hin argatin akkamittiin argamu beektu isiniif na turtii gaarii isiniif haa ta'u kanumaan jedha. Isinin jaalladha. Nageenya.